Akka deebinee dhufnee jirra. Akkam jirtu hordoftoota chaanala keenyaa. Naga keessanii jechuun bada. Har'a immoo qabanni gara keessan kan dhufne faayinaalarraa paaseejiidha. Paaseejii faayinaalaa tokko qabannee yaaddeetiin jira. Nama hordofaan afaan bu'aa jechuun barbaada. Asumaan immoo har'a tooftaa addaa tokko qabaddeetiin isin dhufe. Maaliif anis gaafaan fakkeenyaaf akka keessan fireeshmaanii barachaa ture tooftaalee dhuunfaa kana kan itti fayyadamaa turetu jira jechuudha. Tooftaalee kana hunda isiniif himuun fakkeenyaa namni akka qoosan tooftaan kun isa fayyadu jiraachuu danda'a waan ta'eef tooftaa tokkoon isinii dubbisa. Har'a isiniif himuu ijjitu tokko akka dhuunfatti jiru jechuudha baay'eeti. Namoota baay'ee ni milkeessa jedhee yaada waan ta'eef innis gaafaan paaseejii hojjedhu maaliin godhachaa ture beektanii? Jalqaba kallattumaan dhaqee gaafii dubbisaa jechuudha. Gaafii paaseejii keessaa bahan mara isee guutuu si dubbisee fixaa jechuudha. San booda taakattiin ganaa paaseejicha keessa deebi'ee dubbisaa jechuudha. Maal na fayyadee? Fakkeenyaaf gaafileen jalqaba dubbisee mataa keessa waan na jiruuf gaafaan iddoo san ga'u gaffageesseetiin dubbisaa jechuudha. Jalqabee waan hin dubbisuuf baay'ee akka na fayyadaa tureen waan hin amanuuf namoota baay'ee ni fayyada jedhee waan yaaduuf isiniif himuuf dirqame. Kanaaf kunis maal jechuudha? Jalqaba paaraagiraafii hunda dubbisuudhaan alatti kallattumaan hin dhaqee gaafii dubbisuu eegalaa jechuudha. Gaafilecha keessaa bahan mi'aa eegalloo har'a tooftaa haaraa kanaan qabadhee dhufe. Na faana bu'aa, sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa, na jajjabeessaa jechuun barbaada. Yeroo yeroodhaan tooftaalee haaraa fi yaadota haaraan barnoota haaraa qabadhee isiniif hin dhiyaadha. Na hordofaa, sabiskiraayib, laayik, sheer naaf godhaa jechuun barbaada. Kanuma qofaan na jajjabeessaa isin barnoota gaarii isiniif kan nuuf qophiidha jechuun barbaadeti. Haa eegallume maal jedhaa? True false dha paartii kanarraa gaafileen jalqaba bahanii fi akkuma reefumta agartan paaseejii waa'ee Xiroonesh Dibaabaa dubbata. Akkana jaamma dhugaa soomni gaafiin tokkoffaan maal jetti seetaa? Gaafii tokkoffaan Xiroonesh Dibaabaa won the gold medals in 2008 and 2011 in 10,000 meters Olympic race. Maal jechuu barbaade? Xiroonesh Dibaabaa meedaaliyaa warqii kan injifatte bara 2008 fi bara 2012 meetira meeqaan jechuudha? Meetira 10,000 jedha. Ganaa paaseejii akka dubbifnee beeknaa jechuudha. Lagaafi lammaffaa Xiroonesh Dibaabaa is a junior athlete to her sister Ijjigaayyoo Baayisiidha. Akkana jechuun Xiroonesh Dibaabaa umrii waggaa 3 Ijjigaayyoo duuba jirti yookaan Ijjigaayyoo waggaa 3 isii caalti jechuudha. Akkanayyee ganaa paaseejii akka dubbifnee ni barra jechuudha. As soon as she moved to Addis Ababa. Xiroonesh Dibaabaa akkuma magaalaa Addis Ababa yookaan Finfinneetti imalteen she got registered in school and started learning. Mana barnootaatti galmooyite barnoota ishee eegalte jedha. Akkuma achi geesseen eegaluu dhabuusi dubbisa keessa ganaa barraa jechuudha. Her first international participation was when she was 50 years old and finished first. Bara international participation yookaan fiigicha addunyaa keessatti kan hirmaatte yeroo jalqaba waggaa 15 fi achumatti marsaa tokkoffaadhaan xumurte. Achumatti xumurte jechuudha. Hirmaatteetuma yeroo saniif xumurte jechuudha. Akkana ni ilaalla jechuudha. Xiroonesh won her first marathon 2017 in Chicago. Xiroonesh Dibaabaa maraatoonii kan injifatte fiigicha maraatoonii jechuun fiigicha naannoo san kan injifatte bara 2017 Chicaagootti jedha. Gana dubbisa keessaa barraa jechuudha. Gara paartiitti aanutti yoo dabarre kunumatti tooftaan isin hin geessanii jechuudha. Tooftaa keenyisanii maal jagaafiin filannoodhaan maqaan keessaa ba'ee the following question as per akkaataa information paaseejii keessaa dubbifteen guutisiin jaa who in paragraph line 2 paragraafii tokkoffaa sarara lammaffaa irratti who kan jedhu maal bakka bu'a gana dubbifnaa jechuudha.
Dibaabaa paaraagiraafii lamaffaa keessa sarara tokkoffaarra kan jiru dibaabaa kayyoo san eenyu bakka bu'eedha. Shii kayyoo paaraagiraafii lamaffaa keessa sarara shanaffaarra kan jiru eenyu bakka bu'ee jira. Shiin sadii eenyu ibsu jira gana laallaa jechuudha. Ammallee gaafilee gatafan zaatiyyir kayyoo. Zaatiyyir kayyoo paaraagiraafii sadaffaa sarara shanaffaarra kan jiru maal ibsa? Bara kam ibsa? Jaa laatariyir. Laatariyir kan jiru yoo bara kana keessa isa kam ibsaa? Keeyyata shanaffaa keessa jechuun ni ilaalla. Nuti immoo jechoota laatariyir jedhu gaafa garree iddoo san toora san gajjabeessinee dubbifnee bara sanatti baafachuu qabna. Iddoo zaatiyyir jedhu gizee garree sarara keeyyata sadaffaa keessa zaatiyyiriin keeyyata sadaffaa keessa sarara shanaffaarra jira jaa. Jechoota kanneen gizee garree bakka san xiyyeeffannoodhaan fookosiidhaan dubbifnaa jechuudha. Saniif ani akkasittiin fayyadamaa ture waan ta'eef tooftaaleen kun namoota hedduu waan fayyaduuf isiniif immoo dirqame. Okkeen afaan bu'aa. Gara paartii biraa immoo firoomsii tos keessaa ba'ee firoomsii maal qofaan jalaan dubbisuu barbaachisaadha. Awuma jala qofa gad dubbifattaa jechuudha. Jechoota haa jalaa ba'an qofa hin gad dubbifattaa. Haa jala gad dubbifannaa inni bakka taayitilii tokko gizee garree bakka taayitilii jechuun maal akka ta'e miniingii hojii buuti jaame hiikkaa saayinoomiyam jechuun hiikkaa sirrii yookaan miniingii isaatii wajjin jechuudha. Diibuutid gaafa jechoota kana kan agarre taayitil diibuutid gaafa jedhu seekuur gaafa jedhu laabsi gaafa jedhu saamoon gaafa jedhu jechoota kana kan gaafa agarre bakka san fookosiidhaan dubbifna maaliif miniingii kana akka deebisuu dandeenyu jechuudha. Kana egaa tooftaaleen fayyadamaa ture jechuudha. Mee gara keewwata dubbisutti yaada barbaadu keewwata summa tokkoon dubbisaa gabbuufnaa jechuudha. Sanboota gaafii dalaguu qofaa nafaan bu'a. Okkee dubbisa isaa eegallu paaseejii Xirunesh Dibaabaa jaa histirii waa'ee Xirunesh Dibaabaati. Asirratti wanti tokko taneen isin himuu fedhu laayiniin fakkeenyaaf laayinii shanaffaarra laayinii sadaffaarra yoo keeyyanni jijjiiraman qabu laayinii an wanti fakkeenyaaf barreeffamichi hedduu naaf mul'atu didiitiin piisiidhaan riiraayit godhee jechuu waan ta'eef laayiniin jijjiiramuu danda'a jechuudha. Maaliif piisiin gabaabsee akkas akka ta'e waan ta'eef laayinii jijjiiruu danda'a. Garuu paaseejii wanti hin jijjiiru jechuudha. Paaraagiraafii hin jijjiiru laayiniin jijjiiramuu danda'a. Kun booda ni ilaalla waliin. Xirunesh Dibaabaa born June 1 1985 bara Juunii tokko waxabajjii takka bara 1985 dhalattee eessa dhalattee Arsii Boqojjiitti dhalattee distance runner who at dheerina fageenya dheeraa fiiguu kan eegalte bara 2008 Beijing irratti Olompikii became the first woman to win gold medal. Asumaan gaafii takka tireefu bara gaafsoota keessatti jirtu sun jechuudha. Bara 2008 fi 2009tti bara 2008 meedaaliyaa injifattee jirti jechuudha. Eessatti Beijing irratti bara 2008 Beijing irratti injifattee jirti. Imboos meetira meeqaan meetira 5,000 fi 10,000 injifattuu taate she defended her gold medal in title reefu jennu asi garree jira jechuudha. She defended her gold medal title injifattuu jechuudha matuun asirraa injifattuu taayitilii nama as keessatti injifattuu awwaardii badhaafamtuu taate jechuudha. Awwaardii into 10 meters meetira 10,000 namallee bara 2000tti bara 2012 Londonitti reefuun sana bara 2008 fi 2012 jennee waan ta'eef gaafiin san dubbataati jechuudha. Geroo bira dhayinii dubbifne garraa Olympics became the first woman to win the event is two consecutive Olympikii walitti aanu Olympikiin bara meeqa kan qophaa'effama akka beektan fakkeenyaaf taphoota addunyaa ni daawwatta waan ta'eef Olompikii waggaa 4 qophaa'e waan ta'eef bara 2008 Beijingitti qophaa'e bara 2012 immoo Londonitti qophaa'e. Olompikii walitti aanu lama dubartii jalqaba injifattuu taateedha. Dubartii Olompikii lameenuu warqiidha argatte jechuudha. Olompikii bara 2012 10 fudhatte bara 2018 immoo waan adda ta'e meetira lameeninuu fudhatte jechuudha. Okay. Gabiraan Dibaabaa was the first Dibaabaa was inspired by family of runner.
faamilii atileetotarraa maatii atileetotarraa dhufte. Gizee kana yoo fakkeenyaaf akkuma beektan atileetonni Itoophiyaa baay'een isaanii Arsii Boqojjiirraa waan ta'eef maatii atileetota ta'e irraa dhufte jechuudha. Daraartuu Tulluu Ecoisen had won 2 Olympic gold medals in the 10,000 meters in Barcelona. Eenyu baana kun amma Daraartuu Tulluuti. Daraartuu Tulluu Coisin amma fakkeenya bakka sanatti wanni isin himuu fedhu Coisiniin rileetiivii dhiigaa waliin qabaatanii osoo hin ta'in iddoo tokko wajji dhufu jecha aadaalee Oromoo baay'ee keessatti Coisinii warreen naannoo tokko keessa wajji dhufan maal jedhamanii Coisin jedhamanii yaamamu waan ta'eef biladii dhiigaa waliin hin qaban jechuudha. Yookaan ilmaan adeeradii yookaan ilmaan eessummanii ta'anii miti jechuudha baay'eetiin. Won the Olympic gold medals in the 10 meters amma tun injifattuun bara 1992 Baarseloonaatti bara 2000 immoo Siwiidinitti fudhatte eenyu jechuudha Daraartuu Tulluuti malee isin jechuudha. Seemed to obvious. Okay. It seemed to obvious that when Dibaba's sisters Ijjigaayoon obboleettii Dibabaati. Eenyutu guddaadha? As kun dubbatee jira. Siriyyeessi Hersiinar. Ijjigaayyoo akkuma Ijjigaayooti. Ijjigaayoo tana baan amma waggaa 3 caaltu. Ijjigaayoon Siriyyeessi Hersiinar. Bakka kanatti waan tokko taniin isin waan biraan mallee fakkeenyaaf isin freshmaanii waan ta'aniif gaafa jalqaba gibbii dhuftan warra waggaan duraas jira keessa jiru hundaan siineeruma yennaa jechuudha. Warra waggaa lammaffaa afaan sadaffaa afaan akkanuma siineer yennaa jechuudha. Garuu akka seera Ingiliffaatti siineer jechuun warra waggaa 3 waa dursu jechuudha. Waggaa 3 si dura jiru jechuudha. Fakkeenyaaf barattoota waggaa 4ffaa siineroota jedhama. Sadaffaan siineeruma yennaani garuu waggaa 2 soofumar jennaan jechuudha. Waggaa 2ffaadhaan soofumar jennaan. Toksiyaap amma siineeriidha jedhe waggaa 3 siineeriidha jechuudha. Waggaa 3 dursitii jechuudha kana jechuudha. Eenyutu dursaa? Ijjigaayyoo turre guddoodha. Dibaabaan itti aanti. Dibaabaa fi Ijjigaayyoo jidduu umurii waggaa meeqaatiif jira? Garaagarummaa waggaa 8ti. Ijjigaayyoo waggaa 3 Dibaabaa dursiti jechuudha. Asitti jechuudha kun. Dhugaa soboree keessatti jettan kam jennee Dibaabaan Ijjigaayyoo waggaa 3 caalti sirriidha jechuudha. Dhugataa itti jedhan. Okay. Asumaan itti deemna. Competitive running bara kuma tokko app. Competitive running in 1998 dorgomaa turte jechuudha Ijjigaayyooni. She would soon follow. Eenyutu faana hordofee shiin kun eenyu bakka bu'aa? Shiin kun eenyu bakka bu'u jira? Dibaabaa wanti jechuudha. Toroonoo ishee jechuudha. Toroonoo ishee bakka bu'aa jira laakulla. Isheen obboleettii ishee Ijjigaayyoo faana hordoftee figura fiigicha dhuftee yookaan gara dorgommiitti dhuftee jechuudha. Dibaabaa moved to Addis Ababa in 2000 to live with Ijjigaayyoo. Ijjigaayyoon san dursitee waan fiigicha keessa jirtuuf ispoortii keessa waan jirtuuf Finfinnee jiraachaa turte. Garuu Dibaabaan jechuun amma Dibaabaa kayyoo qaree kun tana maal jee? Dibaabaan kun amma abbaa isaanii osoo hin ta'in isuma matumasii Toroonoo Dibaabaati jechuudha. Dibaba moved to Addis Ababa in 2000 to live with Ijjigaayyoo and another Coisin. Kanneen akka Daraartuu Tulluu warreen fiigichaan atileetonni baay'een garasanii Arsii Boqojjii irraa kanii Finfinnee jiraachaa jira waan ta'eef another Coisinii fi obboleettii ishee Ijjigaayyoo wajjin jiraachuudhaaf gara Finfinnee malte. Bara meeqa? 2000. She was also a runner. Okay. She had planned to enroll in school. Garuu karoora mana barnootaa keessatti galmooyitee barachuu qabdi turte yeroo sanitti. Garuu maaliyya? Mabbaatti jaalala sitti laa. But instead joined the correction or prison policy sport. Kilaba ispoortii tokkotti makamtee jechuudha. Kilaba ispoortii poolisii ispoortii fayyamutti makamtee jechuudha. Duraan isiin barnoota galtee galmooyitee barnoota ishee eegaluuf kaayyoo qabaachullee yookaan karoora akkasii qabaachullee garuu bakka sanii maaliif gootee kilaba ispoortii poolisii tokkotti makamtee ispoortii hojjechuu eegaltee jechuudha. Dhugaa soba fe'ee yeroo amantanii gisee dubbifnee yoo yaadattan akkuma achi dhayiteen barnoota ishee galmooyitee barachuu eegaltee jedha. Soba taa'ee jechuudha kanatti asumaan oona. Dibaba debuted internationally at the age what? Dibaba okay. Dibaba
debuted international at age of 50 lan debuted reefu yennu asii harkannee jirra. Dibaaba debuted international at age 50 on Ethiopian's junior first participated jechuudha. International at age 50 Ethiopian junior secured as a 2000 World crossing champion. World crossing champion biyya qaxxaamuraa jechuudha addunyaa bakka biraatti. Biyya qaxxaamuraa kan hirmaatte yeroo jalqabaa yeroo umurii waggaa 15 sanii bara 2001 World cross country championship bara 2001 chaampiyoonaa biyya qaxxaamuraa yookaan kan biyya Itoophiyaa keessaa gara biyya biraa imaltee fiigicha ispoortii fiigichaa kan fiigdee jirti jechuudha. Kan fiigde jalqaba umurii waggaa 15 gaafa geessu bara 2001tti biyya qaxxaamurtee fiigicha irratti hirmaatte jechuudha. Placing 50 laanamma champions cross country champions placing 50 areemotana bakka tana maal jaa farastiya placing the farastiya sobataa jechuudha. Dhugaa soba qofa yoo ilaaltan irra deebinee ilaaluu dandeenya. She followed with junior level silver medals cross country and on the track in 2000. Okay, now placing she followed with junior EC faana hordofte silver medaaliyaa silverii fudhatte jechuudha. Okay, bara 2003 Dibaaba won the world junior crossing country title. Injifattu yookaan moottuu taayitilii jechuun moottuu jechuudha. Injifattu yookaan badhaafamtu jechuudha. World junior cross country title bara 2003 Dibaabaa maal taate Tiroonii Dibaabaa yookaan Dibaabaan won the world junior cross country taate. World record recordii kana galmeessite jechuudha. Daqiiqaa 14 fi sakandii 39 fi maayikiroo sakandii 94 meetira 4,000 xumurte. Akkasumas seekuurdii yoo leemtu agartan firoomsii keessanii jira jechuudha. Seekuurdii the goldiin seekuurdii nama galaan seekuurdii jechuun seekuurdii the goldiin the 50 meters amma meetira 5,000 meedaaliyaa warqii kam taate meedaaliyaa warqii argatteedha. Gootii taate jechuudha argatte taate. At the International Association Athletics Federation addunyaa irraa Federation Athletics addunyaa irraa badhaasa akkasii argatte seekuurdii taate jechuudha. And the field championship becoming the youngest ever world champion in her sport, although she lowered her world junior. Wanti isa kan cabsite jechuudha qaldii meetira 5,000 qaldii ifi galmeetee amma ifi cabsite jechuudha. Rikoordii 14 fi qaree duraanii daqiiqaa 14 fi sakandii 39 maayikiroo sakandii kanaan waan xumurteef amma immoo daqiiqaa 14 fi sakandii 30 maayikiroo sakandii kanaan xumurte jechuudha. Second in 2004 jechuudha. Dibaaba took the bronze in athletics Olympic that year reefuun tanaaf noola. That year kayyoo san bara meeqa ibsa jechuudha. Bara 2004 jechuudha. That year kayyoo bara meeqa ibsa jennu gaafatu deemaa booda ilaaltanii. After setting world indoor record in the 5,000 meters or 5,000 meters akkana she won both. After setting the world indoor record in the 5,000 meters sakandii hanganaan eega galmeessite booda she won both long and short course world cross country title taate. Meetira gabaabaa fi dheeraanis injifattuu taate. Meetira gabaabaan 10,000 baana. As the track and field world champions iddoo ispoortii yookaan chaampiyoonaa addunyaa irratti maal taate she becomes the first woman to won distance double leading to Ethiopian medal swims in 10,000 meters and 5 meters running ankara taate jechuudha. Abbaa fiigicha dachaatiin jechuudha. 5,000 fiigdee waan taateef double distanceidhaan injifattuu yookaan moottuu dubartii jalqabaa taate. Running sub 59 seconds last lap in both races.
fiigicha yookaan dorgommii isaan hunda keessatti laapsii jechuun naannawa jechuudha. Laapsiin boos naannoo jechuudha. Fiigicha ispoortii keessatti laapsii jechuun naannawa jechuudha. Okay, ati fufnu she won the world crossing country title in 2006 and broke 5 meetiran world indoor record. Kadurani daqiiqaa 30 sakandii 30 kunkuraa furii sakandii 27 ammallee ammaas maal goote riikardii haaraa galmeessite jechuudha. Bara 2007 riikardii haaraa galmeessite garuu in the latter year jennee fuuldana jecha tokko itti deebina booda in the latter year bara kam latter year nama bara kana keessa baana nama latter year 2006 fi 2008 in the broke the fakkeenyaaf aabaa fi daayoo je latter year eenyu jechuudha daadha jechuudha isa boodarra dubbannee san jechuudha a d fi c yoo jenne eenyu duubara dubbannee c duubara dubbannee waan ta'eef the latter is what c dha jechuudha fakkeenyi saniitiin baroota sadeen kana keessa amma 2006 2008 inda biroo akkana jennee barammaas kam boodara dubbanne 2007 duubarra dubbanne jechuudha. Kanaaf latter year 2007 bakka bu'a jechuudha. Shaartuu Samoon in takka firoomsee keessa ni jirti jechuudha. Samoon the 4 years she had Samoon the 4 years finished to defend her to 10,000 meters world title taatee jechuudha. Samoon jechuun qaxumuruu goolabuu jechuudha. Okay. In October 2008 Dibaba married two-time men's 10,000 meters Olympic silver medalist Sileshi Shime nama jedhamutti jechuudha. Bakka tana wanti isin jechuu barbaadu akkana jechuudha. Akka eekkaanisi Xurooresh Dibaba bara 2008tti namicha yeroo lama 10,000 meetira 10,000 meedaaliyaa silvarii yookaan meedaaliyaa naasa meedaaliyaa warqii jechuudha. Meedaaliyaa meetii argate maqaan isaa eenyu kan jedhamu Silashii Shimee Hayyawutti heerumte jechuudha. Kana jechuun kana wajjin bultii ijaarte jechuudha malee nama lamatti heerumte jechuudha jechuudha. Two time means akkana gisee jiru Silashii Shimee kanaatu meetira 10,000 yeroo lamaaf bara 2004 fi 2008 jechuudha. Yeroo lamaaf meedaaliyaa walitti aansee jechuudha. Meedaaliyaa warqii meetii fudhatee jechuudha. Silvara meedaaliyaa meetii fudhatee isa sanitti heerumte jechuudha. Baadiyyaa malee nama lamatti himi jechuu miti jechuudha. Okay, injuries curtailed her activity during the 2009 hanga 2011 maal taatee ni dhukkubsatte. Miidhama isii irraa kan ka'e hojii ishee adda kuttee turte. Several months after her triumphant return to the medal podium at 2000 bara 2012tti London bakka kanatti ilaalama keeyyati bakka tanatti isinii mallee fuula kanaa fi fuulli itti aanu keeyyata walitti hidhaate jechuu beekaat an bilbilatti wanti naaf fuudhu dideetiin peejii adda kute malee asiin gatafe jechuu keeyyanni kun irraa gatafe fuulli itti aanu sun keeyyata kana jedhama. Kunoo keeyyanni kunii fi fuulli kunii fi karee darbe san tokkuma walitti. In Olympic in addition to her gold in the 2000 meters amma meetira 10,000 bara 2012 jenne bara 2012 meetira 10,000 fudhatte jechuudha. She won bronze bara 2012 injifattuu abbaa warqii taatee she won bronze in 5,000 meters 5,000 ammoo maal fudhatte bronze naasa fudhatte meedaaliyaa naasa fudhatte bara sanii. She made her half marathon debut in the United Kingdom. Walakkaa maraatoonii akka fiitu taasifamte jechuudha. Dibaba won another gold medal in 10,000 meters race at the 2018 meedaaliyaa maal injifattuu meedaaliyaa warqii taate bara 2018 illee at the world champion addunyaa irratti jechuudha. Bara 2014 ammoo she competed the first marathon maraatoonii jalqabaa kan fiigde yookaan kan hirmaatte bara 2014
karee kun tanaa tokko bara 2000 maraatoonii irratti injifattuu kataate yaame amma kun ammoo kan dorgomte jechuudha. Maraatoonii jalqaba kan dorgomte bara 2014 kan injifatte hin jennee jechuudha. At the Rio de Janeiro bara 2016 Olympic Games. Olympic Games Rio de Janeirotti bara 2016 gaggeeffame. She competed a bronze medal in the 10,000 meter race. Meetira 10,000 hin dorgomte maal argatte jechuudha. Kaapchuurdi goote qabatti fudhatte jechuudha. Abbaa meetira 10,000 abbaa biroonzii taate ammallee naasa fudhatte jechuudha. Bara 2000 meeqa? 16. Okay. The following years bara sanitti aanee dhufu yookaan 2017 jechuudha. 2016 kana gaggeeffame bara 2017 yookaan the following year jechuun bara kana hordofee yookaan bara kanatti aanee dhufu jechuudha. 2017 itti aanee waan ta'eef she won the first marathon jalqabaa kan injifatte bara 2017 kayyoo karaa eebusan dhugaadha jechuudha. Maaliif the following to 2016 is what 2017 dha waan ta'eef jechuudha. Okay. Okay, xumurree jirra paaseejicha gad xumurree jirra waan ta'eef gara gaafii sanitti haa dhufatu. Maal jetti gaafiin? Xiroonii Dibaabaa won the world medal in 2008 inda 2012 sirriidha jechuudha. Bara 2008 fudhattee jirti, 2012 fudhattee jirti. Irra deebinee yoo ilaalle jettan yeroodhaaf malee irra deebinee ilaaluudhaaf Xiroonii Dibaabaa 2008 Beijing irratti hin injifanne injifattuu meedaaliyaa warqee taate. Ammoo bara 2000 eeggatatti cite san irratti jechuudha. Bara 2000 okay, bara 2000 okay, first marathon Chicagotti injifatte sirriidha tunis. Nolal bara 2000 Olompikii in addition to gold 10,000 meedaaliyaa kana fudhatte laaf nolaan yoo silaaltan bara 2012 Londonitti meedaaliyaa won 10,000 injifattuu taate. 5,000 ammoo biroonziidha fudhatte jechuudha. Waan ta'eef gaafiin sun maal taate jechuudha? Firuudha jechuudha. Kun gaafiin dhugaa taate. Xiroonii Dibaabaa was a junior athletics to her sister Jijjigaayyoo by 3 years. Akkana jechuudha. Xiroonii Dibaabaa junior jechuun maal jechuudha? Kasi duuba jiru jechuudha. Amma Jijjigaayyoon reefuun tana bakka maal jee Jijjigaayyoo is a senior of 3 years waggaa 3 Xiroonii Dibaabaa caalti. Ammoo kun amma akka jee Xiroonii Dibaabaa waggaa 3 Jijjigaayyoo duuba jirti jechuudha. Sirriidha jechuudha. Jijjigaayyootu waggaa 3 dursa waan ta'eef isiin junior jechuudha. As soon as she moved to Addis Ababa, she got registered in school started. No, maal keessatti hirmaachuu eegalte kilabii ispoortii poolisii tokko keessatti hirmaachuu eegalte malee barumsa eegalle. Her first international participation was won when she was 15 years old and finished first. Finished first dha. Finished fifth dha. Finished fifth. Reefuun tana dubbifnee jirra jechuudha. Xiroonii won the first marathon 2017 dhuguma sobaa Chicagotti bara 2017 waan ta'eef dhugaadha jechuudha. Kamtu sobaa? Afuraffaan sobaa jechuudha. Hangamma afuraffaan sobaa 5 dhugaadha. Gara gaafii filannootti haa darbinu. Huu kan jedhu paraagiraafii tokkoffaa sarara lammaffaa sararri jijjiiramuu danda'an jedhee funtana huu kan jettu keewwata tokkoffaa sarara lammaffaarra sararri jijjiiramuu danda'a huu kan jettu ni ilaallanna. Arsii Boqojjiin Itoophiyaa distance huu runner eenyu bakka bu'u kun jechuudha. Eenyu bakka bu'a? Isuma mataa isii bakka bu'a jechuudha. Isuma bakka bu'aa jechuudha. Eenyu bakka bu'aa? Xiroonii Dibaabaa bakka bu'aa biyyi taate jechuudha. Dibaabaa kan jedhu siree hundana dubbannee jirra. Eenyu bakka bu'aa? Matuma isiiti malee abbaa miti jechuudha.
Xiroonesh Dibaabaa bakka bu'a malee abbaa miti. Shii kan jedhu eenyuma bakka bu'a isuma mataa ishii bakka bu'a jechuudha. Laallee jirra shii kan jedhu reefuun tanaa. Ishee ammallee Zaatiyyir kan jedhu Zaatiyyir jala sararannee jirra reefu paaraagiraafii sadaffaarra tarara afuraffaa sararee jijjiiramu hundaa paaraagiraafii keessa inni ilaallaa jechuudha. Zaatiyyir kan jedhu paaraagiraafii sadaffaa inni jirra. Paaraagiraafii sadaffaarra Zaatiyyir kan jedhu okay nu laalla jala sararannee jirra. Zaatiyyir kan jedhu bara meeqa inni 2004 dubbataa inni reefuun tanaas irraa dubbannee jirra. Zaatiyyir kan jedhu bara meeqa inni 2004 jechuudha. Laatariyyir kan jedhu bara meeqa Laatariyyir baroota 3 reefuun tanaas hin keessaa. Laatariyyiriin 2007 inni dabaree jechuudha reefuun tana 2007 ta'a jechuudha. Ishee gama firoomsii dhufnee jirra. Taayitil jechuun maal jechuudha inni badhaafamtuu afaan awwaardii jechuudha. Tundii taati. Debuted jechuun appeared for the first time jechuudha. Yeroo jalqabaatiif argamte jechuudha. Yeroo jalqabaatiif maalitti argamte jechuudha. Secured jechuun maal jechuudha? Gootii taate jechuudha. Goot seeftilii taate jechuudha. Sii taate kun akkanuma ta'a. Debuted jechuun akka ta'a. Taayitiliin ammoo akkanatti addufa. Laabs jechuun raawundii jechaa turre reefuusi. Simon jechuun ammoo produce jechuudha. Oomisha hangana walii qabdi jechuudha. Kana fakkaata kun eetaa jechuu barbaadeeti. Kana fakkaata na hordofuu keessanii galatoomaa jechuun barbaada. Follow, subscribe, like, share nu godhaa. Na jajjabaadhaa jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif illee share godhaa. Waliin haa turru.